Waajjirri galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa raawwii hojii ji'a adoolessaa fi karoora bara 2018 irratti hojjettoota waajjirichaa waliin mari'ate. Gabaasa raawwii hojii ji'a adoolessaa kan dhiyeessan itti aanaan hojii gaggeessaa waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Shifarraa Abbabaa sochiin bara kanaa aanaarraa kaasee hanga magaalaatti kaka'umsi jiru gaarii ta'uu gabaasa yeroo yeroon ilaalaa deemuu kaffalaa gibiraaf hubannoo fi leenjii ka'aa kennuun akka ciminaatti kan kaasan yoo ta'u darbee hojii sirnaan duguuganii hojjechuu irratti hojjetaan humna qabu sirnaan fayyadamuu irratti kenna tajaajilaa wal qabatee abbaa dhimmaa sirnaan keessummeessuu irratti hanqinni jiraachuu kaasanii karoora bara 2018 irratti seektaroota qindoominaa waliin ta'uun karoora baafachuun akkaataa galiin itti sassaabamuu danda'amu irratti akkasumas bu'aa isaa madaalaa deemuun hanqinnoota mul'atan kan fooyyeessan ta'uu dubbataniiru. Kaffalaa gibiraa amanamaa uumuu qabna jechuudha. Akkamitti uumnan kaffalaa gibiraa kan haala gaariin simannee waan irraa eegamu timne qajeelfama timne hubannoo uumne fi yeroon dhufee akka gibira isaa yeroo dhannuu kaffala gochuu qabna. Tajaajila gahaa kennuufii qabna. Isa kana sirriitti ilaaluu qabna. Akka rakkoottis bakka siistamni illee rakkoo nuti ta'ee jira. Inni illee akka hanqina nurratti uumee jira jechuudha. Namni waan argaturraa akkamitti taaksii nu fidee dhufuu akka danda'u taasisuu qabna. Taaks beezii keenya illee babal'isuu qabna. Amma waanuma xixiqqoo irraa guuruu qabnuudha. Beezii isaa bal'isuu qabnaadha. Kuufamaa fi waan humnaa irratti namni sirriitti kan kaachaa jiru jechuudha. Hojii keenya kallattii mootummaan barbaadusanii baay'ina qulqullina ariitii kan jennu sun nu biraa hafuu hin qabdu jechuudha. Sirriitti kanaan hojjechuu qabna. Hirmaattonni sagantichaa yaadaa fi gaaffii kaasaniin akka walii galaatti raawwiin ji'a adoolessaa gaarii ta'uu kaasanii hojjetaan kamuu abbummaan hojii isaa karaa guutuu ta'ee fi ifa ta'een hojjechuu akka qaban dubbataniiru. Raawwii bara darbee laallee jira itti gammanneetis jirra. Garuu barana maal hojjannaa kan jiru ammumarraa eegaluun bareedaadha. Haa ta'u immoo adoolessa akka jedhametti murteedhaan eegallee turre. Murtee kanarratti hanga danda'ametti murteessinee jirra. Asirratti ammoo namni tokko kafalaa gibiraa hanganaan qabaa kan jiru ka'umsa murtee murteessinu isa bara darbeerraa kaanee tireendii jirurraa murteen kan murtaa'u. Haa ta'u immoo asirratti maaltu jira aanaan kafalaa gibiraa 2,000 qaba 3,000 qaba 1,000 qaba jedhamu irrumaa fuudhu. Haalli biizinasicha haalli sun maaf hin ilaalamneedha. Karoorri guyyaa karoorfamee karaa duraan hin baramneen nama dhuunfaan ogeessan kana sirraa eeggadhaa jedhee waajjirri kenna kan damee kennuun isarratti immoo foorsi godhee waan raawwate hoogganuun galtee gaafa amma sadarkaa caa ittiin simannu taankii nuun jedhame san waan agarsiisu waan ta'eef isa qabannee deemuun barbaachisaa. Ammallee waltajjii kana keessatti illee isuma deemaa jira waan ta'eef karaa kanaan karoora kenna ka guyyatu torbaan ta'a torbaanitu ji'a ta'a ji'atu waggaa ta'a deemee waan ta'eef simpilii osoo inni nu harkaa fagaatee baakloogii hin taane akkasitti qabamuu qabaa yaada jedhu tarkaanfachiisuuf jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Balaachoo Asaffaa galiin raawwii hojii bara darbeerraa muuxannoowwan argaman cimsuun karoora bara itti aanu milkeessuuf kan hojjetamu ta'uu ibsanii milkaa'ina galii bara 2018 hooggansi ogeeyyii fi hawaasni kaffalaa gibiraa gahee olaanaa baachuu akka qabu dhaamaniiru. Ogeessota magaalaa kaasee hanga aanaatti jiru karaa guutuu ta'een kan waloo godhamee kan itti seennu isa kana gochuuf hojjettoonnis bifa kanaan qabatanii hojjechuu qabu kan jiru kan qabatame komiiwwan jiras karaa guutuu ta'een xumuramuu qabudha. Komiiwwan gaafa xumuran mallaqatu gaba waan ta'eef hojjettoonni mana hojii keenyas kana hojii dijitaal ta'een qabatame garatti deemamee xumuramuu qabaadha. Dhumarratti kennaa tajaajila keenyaa fooyyessuu qabna. Kenna tajaajila keenyaa akkaataa itti fooyya'u tokkoon waan safaramee kennameef safaramee deebise abbaa dhimmaa deddeebisuu baatee daddafee bifa qindaa'aa ta'e kan abbaa dhimmaatii deebisuu ta'e galii amma biliyoona 1.9 jenne kana karaa guutuu ta'een walitti qabuu dandeenyadha waan jiru kan qabatame overall hanqinoota jiru sirreessuudhaan ciminoota kana cimsuudhaan
galii ji'a adoolessaa qabanne kurmaan irraa parsantii 35 keessa amma biliyoona 1.9 qabanne kana karaa guutuu ta'ee sassaabuuf hojjettoonni keenya karaa kanaan qabatamee hojii kun hojjetamuu qabaadha.